nu beekuu qabdan. Gaafa murteessinee garaa hidhannee tokkollee nu qabuu hin danda'u jechuudha. Dubartiin gaafa garaa laafattee isiniif gajjattee isiniif nyaata isinii gootee isin nyaachistee isin olii gad isinii gootee akka isin bashannantaniif qomxaa uffattee mana keessatti olii gad gisee deemtan bari isin gammachiisuudhaaf. Fataa akka jettaniif malee dubartiin gawwaa taatee miti. Dubartiin gaafa lafaa kaatee hidhattee namni akka dubartiin jiruun isin jee miidiyaa kana gubbas lafattis bikka hundattu jechuudha. Gaafa dubartiin lolte balaan waan buutu natti fakkaatan. Isinii galee miti akkasii. Kanaafuu miiciyyoo tana bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati jechuudha. Bira dhaabbadhaa viidiyoo bira akka hin baasne. Saniifuu dhiirti Oromootillee maqaa isin balleessaa jira waan ta'eef gabbaatii dubbadhaa micoota na bira dhaabbachuu qabdanii. Akka viidiyoo biraatillee maalitti beekama isii rafu jirtu waraabuu danda'a isii shaara seenti waraabuu danda'a miin beekamu jechuudha. Saniifuu dubartiidha. Amma isiin kun safuu ta'eeti miti an akka kiyyatti osoo ni haa qabdu jaarsa isii mana keessaa waraabee isii poost godhe tokko isitti dhaga'ama if balleessuus dandeessi. Maaliif namatti dhaga'ama? Nama biraatii miti. Seerri waan kana irrattillee akka murteessu akka laalu kan godhu danda'us uummata miidiyaa kana. Miidiyaan guutuutti uummanni kun hundinuu gabbee waan kanarraa yoo dubbate irratti murteeffame mucqaalicha kun hidhamuu danda'a jechuudha. Yoo biyya jiraate bara haala salphaadhaa jechuudha. Biyya keessa teessee yoo miiciyyoo akkana kaboochisaa ta'e isiin na biran jirtu waan akka hin fiddu jettee akkana jettu taate isiin dubartii Oromooti hundi keenyaa obboleeyyan isiiti. Hundi keenyaa immoo isii maddii dhaabbannaa jechuudha. Akkasii. Kana booda viidiyoo takka kana booda na amani wallaahi billaahi viidiyoo takka gadi baaseetee yaaddee taanaan naamani jireenya keetutu badaa jechuudha. Ni hidhamte itti gaafatamte badii ati balleessteen itti gaafatamte jechuudha. Namni si jeesuu si dha'uu naamani miti. Viidiyoo kanaan itti gaafatamtaa seeratti si dhiyeessan. Seeraa jira biyyi seeraan bulti waan ta'eef jechuudha. Dhumattee bar dubbiin akkasii. Itti himaa geessaat viidiyoo kana waraabaati. Ilaa irraa dubartiin gaafa miidhamtu ni usna. Dhimma nama dhuunfaati jennee usna gisee hedduu. Dubartii Oromoo gisee boochistan gisee dubartiin akkanatti onneen mana arabaa keessa teessee amma maal akkatti dhaga'amu jiru yaada mana namaa keessa teessanii ilmoo baadhatanii gaafa akkatti hojjettan itti yaaduu qabdan akka maal itti dhaga'ama jechuudha. Dubartii gisee boochistan gisee hedduu miidiyaa kana irratti arga dhimma dhuunfaatiin nan galchu jeen bira darba garuu amma na galcha because anis dubartiidha waan ta'eef jechuudha. Yoon arra waan irra ga'uu baatullee boru ilmaan kiyya ga'uu danda'a. Saniifuu aannan taane jettanii immoo dubartii boocuu biran dabrina. Dhaabbadhaa fi namni haadha jaalatu namni haadha isaa jaalatu dubartiin gaafa boocuu arguu hin danda'u. An ummaatii akka malee hin jaalladha jechuudha. So arra isiin obboleetiyya dirqama immoo garaa tokko keessaa bahuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu yoo lammada immoo ammas deebisee viidiyoo biraa kaniin poosata jee yaadutee seeraaf dhiyeessinaa jechuudha. Dhumattee bara akkasii. Ya, isin bohong kabdu kan? Anu abadan bohong kabdu mati. Bohong kabdu silakan tidak kamu akan mami ti wanu tilen safu jane auzubillah rajannu nama ni khan qabne olin. Oso bultiin godatin oso hatim ada babbani si khabajan ilmon Kenya. Heerumtee bika guddaa geessi jee osoo isii eegu jiru galamalee jettee yoo miidiyaa irratti poost godhamte suni sirrii miti jechuudha. Garuu osoo ni haa qabduu fi haala rabbiin jaalatuun haala ilmi namaa jaalatu tokkoon heerumtee ilmoo dhaltee fi viidiyoo waraabee yoo karaa poost godhu ta'e garuu isii boochisuu hin qabu. Jabaachuu qabdi nuti immoo bira dhaabbannaa jechuudha. Kun immoo waan sirriiti miti. Miiciyyoo laanni nu dhageessu. Dubartiin addunyaa hundinuu warri afaan keenya dubbatu hundi isii wajjin dhaabbata. Isii wajjin dhaabbata. Dhiirti keenyallee warri sammuun fayyaa qabdu maraa isaan ta'in nu wajjin dhaabbatan. Kana jala murii itti hima miiciyyoo yoo beektan. Si wajjin dhiira hundaa miti bar. Dhiira haadha isaatiif kabajaa qabu. Haadha isaa miilarraa dhiqu. Haadha isaatiif biddeen buusu. Haadha isaatiif wallaahi. Duba dhiirti miidiyaa kanarratti kabajaa qabdu sun dhiira haadhaaf ummiyyee dhadhabde naatu waasii fida ja'u sun wallaahi gaafa dubartiin tuqamti akka dubartii khataa'ee bo'uu jira jechuudha. Because kabajaa haadha. Maati waan ajiree qabaati nama kafana namatti qabuun nama saffaruu waan rabbi biratti jaalatamaati.
nama sattamummoo bismillaahi waan guddoo rabbi bira jaalatamaa ajrii duniyaa fi akhiratti itti argatu. Rabbiin nama sattaraa jaanaatu duniyaa fi akhiratti isin sattara. TikTok isaa harkee bar TikTok isaa harkeen jira follow na godhee jira garuu nama akkasiisan keessaan barreessee itti dubbachuun barbaanne because namni jaartii isaa akkas godhe tokko kun kabajaa nama qabu miti galee nama kabajaa hin qabne wajjin haasofitanii mu kabajaa keessan qabu. Maaki isaa qofaa miti warra akka isaa yaaduufillee dawaa taana warra akka isaa yaaduudha. Micooti sheer godha micoon akka malee garaa na balleessite yoo beektan sheer itti godha haa dhuftuu jajjabeessine akka bira jirus itti himne samoota kana booda akka hin boojne viidiyoo takka kana booda immoo poost godhuu akka hin dandeenye ijjannoo murteessaa dhaabnee kaninaaf jechuu isaaf isin gadeemi akkasi. Akkasiiti isin hundinuu khayri jirtanii ati khayri dhufte wallahi khayri dhufte yaa maaki. Ilmoo namaa namni sattare wallahi duniyaa fi akhiratti rabbi sattara. Tuni kafana namarraa fuudhu. Har'a boyfriend iyyuu akkana nama godhe. Innilleen hin danda'u haraalleen goonuu fi innilleen baala guma ja'ama. Xiqqishoonni sitti wanta taa'ee. Kanaaf mucayyoo tana wallahi cinaa dhaabbanna. Ajaa'iba namni hundi ni beeka nama dhuunfaarraa wallahi hin dubbaddu warri miidiyaa hundi ni beeka. Garuu isiin haadha ilmoo ta'uu isii sanittu garaan na badeen miti haadha ilmooti si galee. So biyya Arabaa keessatti haadha ilmoo ta'uu jechuun maal akka ta'e nama biyya Arabaa jirutu beekaa jechuudha. Sanuu ilmoo wajjin mana namaa dhiisee fi akka dhiiraatti isii poosti godhu. Ilmoo isaa isin guddisaa jirti jecha dalagaa. Biyya Arabaa keessatti ilmoo ta'uu jechuun hedduu waan salphaa miti barbo namni nama ilmoo qabu jechuun bari firiidaman qabdu war bikka deemtutti jechuudha ilmoo qabdaa. So namni ilmoo qabu barra ba'aa irratti hirkisee akkana godha. Ba'aarraan ba'a. Wallahi ba'aa isaa baadhatteeti dalagaa isaa godhaa bari deebii akkana godha. Mijoon tu warra waan takka goote isa eenyu rabbiin isa gaafataa bari siin gaafatu. Nama dubartii salphisee siin bar jazaan isaa bar sanuu bar hin turtu bar warra dubartii salphise meeqaa agarreemi amma qileessina jechuudha because dubartii salphisu jechuun nama jireenya isaa guututti osoo jiraatu qabriif seense jechuudha. Addunyaa irratti nama qabriif qotate jechuudha. Sini garee sheer godhaafi miciyyoodhaaf miciyyoo ani maqaa isiin beeku sheer godhaafi. Qaanyiidha barbo namni biraan dhagayin sabni biraan dhagayin qaanyi dabar kun qaanyi dabar wallahi laazim haasa'uufillee hedduu ulfaataa barbo hedduu jechuudha. Akkasiiti amma Jamiila irratti sheer godhe gurbaan yoo biyya keessa jiraate hedduu waan bareedaadha. Bakka fedhe yoo jiraate waan bareedaadha. Wallahi mucaan gabbee viidiyoo kana haqee dhiifama haadha manaatiyyaa ta duraanii teessee ammas ta'e dhiifama naasi balleesse yoo inni hin jahin mana hidhaa keessa akka bulu naa beekuu qabda sakkiiti sana jechuudha. Ajaa'iba. Nuti asirratti eenyu kun nama jajjabaa meeqa beekne jechuudha biyyatti mana hidhaa keessa mana hin seenu na amana wallahi billahi hin seenu wallahi na amana kana yoo nuti akka dubartii Oromootti hin godhin nuti waan biraatu hin hojjennu jechuudha miidiyaa kana irratti. So wanni kun yoo isarratti tarkaanfii kan fudhatamu ta'e dubartoota biraatiif illee kana boodallee namoonni waan akkanaa gabbaasullee ni jiraatu ni adabatan jechuudha waan akkanaa jira jedhanii adaba ifitti qabatan. Kuni galee miti akkasi. Jamila Yamin. Jamila share gode. Bichoon nu yaammattee jirti waan ta'eef dhaggeeffadha. Suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa wali gadi deema Oromoo. Qeerroowwan Oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira. Aarsiidhaan argee jimmaa baay'ee jirtanii inni maal taphataan intala Oromoo takka walitti keessanii ati maaliif nan taphata? Narraa tiktookii sanaa kuba akka qullaa nagadi lakkisne osoo qeerroon Oromoo meeqaan taph jirtu Harargee Arsii jimmaa jirtu beekaa meeqa osoo jiruu nama kiyya qullaa akka namni nan agarre Oromoo adaraa isinitti iyyaa jira adaraa. Ani obboleetti teessan tarabbiiti akka namni kiyya qullaa nan mul'anne Oromoo intala muslimaati. Akkana jettee dhiisnaani amma dubbiin dubbii dhuunfaati dubbiin dubbii sabaatii jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo jette. Kutaaleen hundi akka viidiyooti qullaan baasni naaf dirmadha hadaraa rabbii jette jechuudha. Isin galee akkasii jechuudha. Akka isin dhageessan ilmoo baadhatee mana Arabaa keessa.
namtichi san jawwaalaa jechuun na bira dhaabbadhaa daraagessa yaadolii keenya. Silaani jeesaa'u jechuun akka kanatti yoo bira jiraate akkasii miti akkasuma yaannaa bara. Jamilaa yaamini mee warri koofaltan azila deemtanii baay'izawee namni intala tanatti koofaluu fi intala tana arrabsu nama haadha isaatiif kabajaa hin qabnedha. Namni haadha isaatiif kabajaa hin qabne namni kabajaan hin guddanne fi haadha isaatiif kabajuma takkaa hin qabne dubartiin osoo qullaa dhaabbattuutti kooflaa jechuudha. Sinigal namni haadha isaatiif kabajaa qabu fi haadha isaa jaalatu immoo dubartii akkana boochee naadir madda qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoo ijoollee Oromoo naadir madda hadaraa keessan qullaa nan baasnetti. Kana jechuun viidiyoo biraatillee ni jira jechuudha akka isin jechuu jirtu kanatti jechuudha. Kana immoo dura dhaabbachuun immoo dirqama. Dirqama wallaahi. TikTokii isaas yoo guddan su'aa barkatan ajri harkatan miicoo qullaa dhaabbattu tana kafana irratti qabdanii beekaa Oromoo. Antakkaa waa'ee nama dhuunfaa aseen beeku. Miidiyaan irratti kisee hedduu qullaa wal baasan. Garuu hunda qullaa wal baasu warra fireendii wal xabbasee akkanumatti qullaa wal baasee maal wal jechuu jira. Hunda biran kuta garuu ta'isii tan ammoo haadha ilmoo taatee biyya Arabaa keessatti yaada. Nuti biyya Arabaa jirra. Biyya Arabaa keessatti ilmoo guddisuu jechuun akkamitti ilmoo waliin hojii hojjechuu jechuun akka itti nama dhibu beeka. Ilmoo isaa guddisaa biyya Arabaa keessatti hojii Arabaa hojjeta musiibaa dila kana gisee itti buusu harkinee yoo bira darbinee rabbiin nun dhiisu isinii galee miti.